keetti kan naadatamu miiraan fagoofi oorraan beektee kan fonkee kanaan dhuguumsita waaqayyoon uumaa keerraan beektee waafii looguu kee maalleessa. Waaqayyoo dhufe oo gooftaan eenyutu dura saalaafata. 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 Miseensummaa gooftaa godhattee bareeddamantee odeessita wachi kee cimsee mirkaneessa waaqayyoon waldaan waaq beekta keessi keessummi ajjeesu baata afaan keerraa damma lolaastee jaldeena ormoonni iyyuu gooneetu har'a goolamantuu kaagoote. Waaqayyoo dhufe oo gooftaan eenyutu dura saalaafata. 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 Xuraa'ummaa balaaleffatee waaqayyoo jalloota adabaa ergamoota iyyuu gadi darbatee firdiinsaa hundumaa qaqqabaa ofiin jajjabeessii dhiisee dirree cubbuu keessa dhaabattee tajaajiluu duwwaan hin godhuuti mirkaneeffadhu akka bayyee. Harra yoo dhufe oo gooftaan kee maal ta'uu akeekni.